Harka fuunee abdiitii wayyeessaan jedhama miiltota eekirraa chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Amma kan wajjin hin ilaallu basic HTML taagiidha. Taagota HTML muraasa jechuudha. Taagoticha isaan keessaa kanneen headii keessatti barraa'an keessaa fakkeenyaaf taayitilii gaafa jennu akkuma as gubbaa irratti argaa jirtan kana index HTML ishee jettu kuni maqaama faayilichaatiin koolii gochaa jirama. Title itti kennuudhaaf yoo barbaadame maal goona jechuudha. As gubbaa irratti title jennee fakkeenyaaf miiltoo tech website jedhanii titling kun egaa taagii isa jalqabaadha. Kana malees taagiin kun egaa amma yeroo asii refresh goonu akkuma isin argaa jirtan kana kun as gubbaa miiltoo tech website jedhee jira jechuudha. Taagiin kan biraan kana malees kanneen jiran keessaa meetaa taagii warreen jedhamanidha. Meetaa taagiin yeroo baay'ee taagota waa'ee odeeffannoo daataa isa jennu sana kanneen odeessanidha jechuudha. Odeeffannoolee HTML faayiliin sun qabatu fakkeenyaaf waa'ee maalii akka inni ta'e odeeffannoo garaagaraa qabata jechuudha. Yeroo baay'ee head partii keessatti wantoonni barreeffamanii wantoota akka kanaati. Isa kana maal jenna? Meetaa jenna. Ifama meetaa name description content this is Milto take website wantooti as keessatti barraa'anii meetaa taagii keessatti wantoonni barraa'anii useriitti displayin ta'anii garuu odeeffannoo HTML faayilii sana qabatanii jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti meetaa name description this content isaa immoo this is Milto tech website kanneen jennu kuni maaliif nu fayyadu yoo jenne descriptionidha yookaan ibsa waa'ee odeeffannoo waa'ee web page kanaadha jechuudha. Deebi'ee immoo as keessatti kanneen nuuni asirratti arginu fakkeenyaaf name isheen jettu kun naming kuni maalidha? Attribute yookaan propertyidha. Description kan jettu kun immoo value attribute sanaati jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa dura attributeidhaa fi akkasumas immoo value ni qabaatu jechuudha. Kana malees meetaa kana malee kanneen fakkeenyaaf character settiinis jiru. Meetaa waa'ee meetaa bal'inaan booddee ilaaluu dandeenya. Akkuma as gubbaa irratti argaa jirtan kana meetaa kaarseetii UTF-8 kana bal'inaan kutaa itti aanu keessatti ilaaluu dandeenya. Kana malee taagiin jiru kan biraa heading yookaan immoo headerii kanneen nuun jennu. Amma fakkeenyaaf kana warreen meetaa jenne kana asirraa as gubbaa irratti ilaaluu yoo jenne wanti tokko wanti nuuf dhufu hin jiru. Sababiin isaa head partii keessa sababii jiranii fi deebi'ee immoo meetaa yookaan immoo deetaa baawuza daataadha malee wanta display ta'u tokko miti jechuudha. Headingii ilaaluudhaaf immoo headingii kanneen nuun jennu mata duree yookaan beeksisoota garaagaraa kennuudhaaf kanneen nu gargaaranidha. Isaanis gosoota jiraatu jira. H1, H2, H3, H4, H5, H6 jedhu. H1 isa baay'ee guddaa ta'edha. H6 isa baay'ee xiqqaa ta'edha jechuudha. Headingiin kun normal text irraa maaltu adda godha isa jedhuuf tokkoffaa guddina qabu deebi'ee immoo bold ta'anii kanneen jiranidha jechuudha. Akka fakkeenyaatti ilaaluudhaaf hunduma isaanii yoo as gubbaa irratti in ilaalla. Fakkeenyaaf H1 irraan kaa H1 keessatti eeloo Oromiyaan jedha. As gubbaa irratti immoo H2 jedha. Achi keessattis akkasuman jedha. H3 kuno kana fakkaata. Ammaan kana gaa seevii godheen asii refresh yeroo godhu ilaala. Akkuma isin argitanii H1 inni jedhu kuni baay'ee guddaadha. Akkasumas immoo H6 inni jedhu kun immoo baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota garaagaraa mata dureelee garaagaraa kennuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kana malee HTML ni white space omitii godha yookaan immoo hin balfaa. Kana jechuun fakkeenyaaf akka kana goone yeroo seevii goonu si refresh goonu garaagarummaa tokko hin uumu. Sababiin isaa white space inni waan ta'a jechuudha. Kan biraa taagiin biraa nuti ilaallu paragraafiidha. Paragraaf taagiin kun kan inni nu gargaaruu fi yeroo baay'ee wantoota odeeffannoolee tokko fakkeenyaaf
kontentii tokko wal faana kanneen automaatikaalii formaat ta'uu danda'an fakkeenyaaf kalarii tokko qabaachuu danda'u ta'a foontii tokko akkaataa isaan itti qabaachuu danda'aniin qooduudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Paaraagiraafii immoo akkamittiinidha kan nuyi kireetii goonu paaraagiraafii gochuudhaafi p jenna. Paaraagiraafiin blook elementiidha. Isa kana maal akka ta'e kutaa biraa keessatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf as gubbaa irratti this is meant to take YouTube channel fakkeenyaaf yoon kana jedhee as refreshing godha. Akkuma argaa jirtanii kun paaraagiraafii. Kun paaraagiraafii tokkodha. Paaraagiraafii kan biraa gochuudhaaf ammas as gubbaa irratti dhufnee goone fakkeenyaaf kanas immoo koppii goone as gubbaa irratti fakkeenyaaf this is another paragraph jennee fakkeenyaaf seevii goone yeroo goonutti akkuma argaa jirtanii adda adda qoodaa jechuudha. Paaraagiraafiidhaanitu qooduudhaaf wantoota garaa garaa qooduudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Kan biraan immoo bireekii kanneen nuun jennu bireekiin kan inni nu gargaaruu fi fakkeenyaaf toora tokko irratti toora ittaanutti akka inni darbu yookaan immoo niiw laayiniitti akka inni darbu gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Fakkeenyaaf an bakka kanatti akka inni naaf godhuun barbaade bakka kunoo as kanatti kana akkuma paaraagiraaf jedhee jiru kanaani isa booddee maal ta'a this is meant to take isheen jettu kuni akka isheen laayinii lammaffaa kanarratti darbitu yoon barbaade maaliin godha jechuudha. As gubbaa dhufe kunoo bakka kanarratti bireekiin godhaa jechuudha. Kana booddee seef akkas yeroon godhutti akkuma argaa jirtanii laayinii isa itti aanutti dabarseera jechuudha. Kunoodha sila naannoo kana isa ture gadi dabarsaa jechuudha bireekiin. Kana malee bireekiin gosti kan biraa tokkos ni jira. Innis immoo maal jedhama? W asumatti W daballaa jechuudha. Yoo laayiniin sun ga'uu dide fakkeenyaaf kontentiin suni kana guutee naannoo kana yoo ga'e akka inni laayinii itti aanutti godhu yoo fakkeenyaaf immoo hin guutu ta'e immoo akkuma sasilaa irratti tarree tokko irratti dhiisaa jechuudha. Kanneen biraa booldii fi itaalikii. Booldii fi itaalikiin barreeffamoota nuun barreessinu booldii akka inni ta'uuf fakkeenyaaf kun akka inni booldii ta'u yoo barbaade B jedha. Fakkeenyaaf hagaasiitti akka inni booldii ta'uu barbaade yoo ta'e akkasiin godha jechuudha. Kana booddee akkuma isin argaa jirtan as gubbaadha booldii ta'ee jira jechuudha. Kan inni nuun goone gabaabamatti B kunoo taagii kanaanidha jechuudha. Deebi'ee immoo taagonni kuni akkuma dura dubbanne start taagii fi end taagii warra qabanidha. Garuu bireekii fa'aa warra nuun jennu kuni fakkeenyaaf bireekiin kuni void yookaan impty elementii warra nuun jennudha jechuudha. End taagii qabani tokkumadha jechuudha. Deebi'ee immoo itaalikii gochuudhaaf immoo fakkeenyaaf YouTube channel ishee jettu kana itaalikii gochuudhaaf yoon barbaade xiqqoo ishee asii nan bal'isa. Asitti maalin jedha itaalikiin jedha. Itaalikii kana booddee seevii godheen asii refreshii godha. Akkuma argaa jirtanii kun uummatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf immoo warreen kana immoo wal keessatti fayyadamuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf wanta booldii ta'e tokko immoo itaalikiis gochuu hin dandeenyu isa jedhuu fi wal keessatti fayyadamuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf kana booldiis ta'e itaalikii akka inni ta'u gochuun hin danda'amu. Wal keessa fuune nested gochuu hin dandeenya jechuudha. Taagoota garaa garaa akkuma argaa jirtanii kuni booldiidhas itaalikiidhas jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Horizontal rule taagiidha. Horizontal rule taagiin sarara akka inni nuuf sararuuf fakkeenyaaf asirratti HR dha waan isaa seevii goona. Tokko immoo akkas jennes lamaan isaayyuu tokkodha jechuudha. Kan barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha. Namoonni amma yeroo refresh godhutti horizontal line tokko naa ka'a jechuudha. Horizontal line kana fakkeenyaaf wantoota garaa garaa adda adda qooduudhaafis ta'e fayyadamuu dandeenya. Taagiin kuni horizontal rule taagii jedhama jechuudha. Kana malee bigii fi small taagii kanneen jedhamanis jiru. Fakkeenyaaf as kana gubbaa irratti big jedha. Kana akka inni biginaa godhuu fi isa booddee
booddee seevii godheen asii refreshiin godha. Akkuma kun as gubbaadha akkuma argitanii kun baay'ee keessaa guddatee mul'ata jechuudha. As keessaa manni kun baay'ee guddaadha. Sababiin isaa maaliif taagii biigii fayyadamnee sababii ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf isatti aanee jiru kan ammoo small goona. Isa immoo small gochuudhaaf maal jenna? Small jenna jechuudha. Asumatti small jenna. Sorry. Small kana booddee small erga jennee as dhufnee cufnaa jechuudha. Yeroo baay'ee wantooti dogoggorooti uumamanii bananii cufuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf start taagii tokko erga bannee booddee indee taagii tokko ittiin godhiin hafuudha. Kuni rakkina hin fidaa yeroo display ta'u yoo jenne yoo nested wal keessatti taate tarii rakkina nutti uumuu danda'a jechuudha. Isa kanaaf iyyuu cufuun hin dagatinaa jechuudha. Garuu optionalidha, filannoodha cufuun malee akkasumas waan miti. Akkuma argitanii jechi kun baay'ee xiqqoodha. Siisanaa jira paragraafii isheen jettu kun baay'ee xiqqoodha. Inni biigii ta'e immoo manni ga'ulaala amma kanadha jechuudha. Garaagarummaan isaa barreeffamoota yookaan kontentii tokko tokko xiqqeessuu fi guddisuudhaa fi kan baay'ee nu gargaarudha, kan baay'ee itti fayyadamnudha jechuudha. Kanneen biraa kana malee asitti dhufeen paragraafii piraakireetii godha. Kana malee kan inni taagin isinitti argisiisuu barbaadu superscriptidha. Superscriptii wanni nuun jennu fakkeenyaaf 10 paaworii 2 fayyadamnee barreessuudhaaf as gubbaarratti 10 paaworii 2 jennee barreessuudhaaf akkas yookaan 200 nu jalaata. Kanaafiyyuu lamaan kuni lamaan isheen kuni jechuudha paaworii ta'uu qabdi turte garuu hin ta'in hafte. Kanaafiyyuu maal goona jechuudha asumatti dhufnee suuphennaa hin cufna deebinee asiin immoo dhufnee cufnaa fi jechuudha. Kana booddee maal ta'a jechuudha akkuma argaa jirtanii superscriptii ta'eera jechuudha. Tense power of 2 dha jechuudha amma kun akka kana jechuudha superscriptii jechuudha. Fakkeenyaaf herrega garaagaraa fayyadamna yoo ta'e warreen kun nu gargaaruu danda'u jechuudha. Asitti bireekii godheen kan itti aanee jiru immoo maalidha? Subscriptiinis jiru. Subscriptii fakkeenyaaf foormulaa bishaanii H2O jennee barreessuudhaaf yoo nuun H2O jennee barreessuuf yaadne baay'ee walitti waan ta'e deebi'ee immoo isheen kun sila miila jala ta'uu qabdi turte garuu hin ta'in hafaa jechuudha kun. Kanaafiyyuu isa kana gochuudhaaf immoo maal jenna? Sabii goona jechuudha. Subscriptii sabii ta'ee sab jenna. Kana booda as dhufnaa asiis immoo as gubbaarratti sab goone isa kanaafidha. H2O asitti dabala. Isa booda akkuma argaa jirtanii amma kun foormulaa bishaaniidha jechuudha. Isa kanaafi nu gargaara jechuudha. Kana malees immoo streakii taagii streak through kan nuuf godhu yookaan immoo kan irra sararu fakkeenyaaf yeroo dhaabbilee fakkeenyaaf digital marketingii garaagaraa keessatti warri onlaayinii daldalanii gatii yeroo hir'isanitti fakkeenyaaf wanta qarshii 1,000 ture qarshii 900tti yeroo gadi buusanii isa 1,000 maal godhu irra sararanii dura 1,000 ture amma kanadha bitadhaa akka jechuuti yaadi isaanii. Isa kana gochuudhaaf immoo kan nu gargaaru streakii kan jennudha jechuudha. Streak jenna fakkeenyaaf miiltoo teek akkas goona. Kana booddee si refresh yeroo goonutti akkuma argaa jirtanii kun irra sararaa jechuudha. Yeroo baay'ee naannoo sanatti kan fayyadamanidha jechuudha. Kutaa itti aanuun wal arginaa. Irra deebiin kun miiltoo teekii chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.